Okay, live bitti deebi'ee jechuudha. Maqaan kee baatii fi torban booda. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jummaa Mubaarak. Baga geessan. Anillee maqaan kee guyyaa Jummaatti naa bahee hidhaadha. Baatii takkaa fi torban tokko booda. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin. Baatii guutuu na hidhanii. Kunoo amma hidhaadha garbee irraa guyyaa Jummaatti alhamdulillah Rabbil Aalamiin. Akkam jirtan nagaa fayyaadha isin hundinuu harka fuunee eegaa Facebook irratti qabsoo nurratti eegalanii ni qabbaroyne maqaa keenyaan seenuu hin dandeenyu ji'a tokkoo fi torbaan tokko booda adaba fixadhee nu warraanta nagabbee wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jummaan hin geenye xiqqoo salaatuuf hin deema. Arra huccuu waraanaatiin awoo juntaa akkam jirta nagaa fayyaadha. Ahlan wa sahlan anwaasi dawaluu deemuu seentee kam arraa yaadisiif hin dawalaadha. Akkam biiti. Naanaatii Geetaachoo baga nagaan na idan warri wa alaykum salaam. Jamal Abu Muaz gurbaa hammaantoo awjuun taakka biiti waan dhayxeef goote juntaa koodii qabna maqaa koodii qabna garee juntaadhaa jira warri juntaa jennuu jira isin beekta warri kun jirana wanni Oromoodhaa tuni Oromoon cal jettee taa'u jirti. Itoophiyaa keessatti waan takkaatu aadaadha. Aadaa Itoophiyaa haasii deema aadaa Amaaraa. Aadaa Itoophiyummaadhaa fi Amaarummaa tana walitti hidhamteeti. Nuti hedduun keenya aadaa Amaarummaa tana osoo hin beeyni fudhanneeti itti hojjechaadhaa jirra itti dalagaadhaa jirra. Maali beektanii? Hagaa Amaarri iyya hizaabarra iyya. Hizaabarra iyya sagalee guddachuudhaan iyyuudhaan lallabuudhaan akkumatti caanurra kaanii namni du'e hundinuu Amaara. Namni du'e Oromoon duutuus Amaara, Beenishaangul duutuus Amaara, Guraageen duutuus Nuucan. Dafanii kileem godhanii way Amaarri lafarraa dhumee miidiyaan isaanii wal jalaa qabee qiyaamaa kaa. Jarrummaan OPDOdhaa tuudhamee jiran maanta jarrummaan warra akka taayee danda'a warra akka abii kurummaan tana dhamanii jiran waan deemaa tana afaan wallaalaniiti dhiiroo Amaarri lafarraa dhumeeti akkam taana eeyseef kee jedhaniif isaanuu hiraar biraa keessa galaadhaa jiran garuu riyaalitiin jirtu maali beektanii riyaalitiin jirtu lolli gamanaa fi jarri kun Itoophiyaa akka nagaan arkanne ummata Itoophiyaa illee akka nagaan arkanne ka godhaa jiru jara Amaara ifiin jukana jara naftanyaa ifiin jukana lafti isaan qaban jirtu dhiyoo tana dokumentari takka dalage keelloo miidiyaan dokumentari bireeddu takka dalage biitti Amaaraa eeysaa Amaarri eenyu waan jiru wanni Amaara jedhan hin jirtu waan kana iyyensaan lallabaadhaan dhugoomsuu fi gamaa gamanaa Amaarri dhume jedhan nuti yeroo hunda teenya keessaa qabachuudha qabna ta Oromoodhaa teenya keessaa qabachuudha qabna Oromoon qabsoon Oromoon goote maaliin goolabamte gaafiin Oromoon gaafachaa turte tamtu deebi'e bara Abiy aangoo qabate kana Oromoon dhumaatiin itti hammaatte moo irraa wayyooyte Oromoon irra maaltu jijjiirameefiif taa'u jirti jijjiirama OPDOon jijjiirama OPD umakalee Oromoo cafaqaa turteetu arraas biyya bulchu jira warru makalee Oromoo ajjeesuu tureetu arraas ajjeesaadhaa jira Oromoodhaaf gaafii tamtu deebi'e maaltu jijjiirameef ummanni Oromoodhaa wanni biyya keessaa gaafachuu qabdan gaafiin kalee qeeroon irratti wareegamaadhaa turte wareeyni abbootiin teenya amata 150 bara nafxanyaa nu cabsirraa kafalaa turan mee Oromiyaadha Oromoon bulchaadhaa jirti moo ummata Oromoo irraa dhumaatiin dhaabbatte moo afaan Oromoodhaatu afaan hojiidhaa ta'e moo Oromootu qabeenya ifirratti abbaa tahee nagaan bubbahee galaadhaa jira moo mee
maaltu oromoodhaaf deebi'e oromoon maal arkatte tell me a single thing Taayyee Dandaadha Abiy Ahmed warri OPDOdha mee oromoo tara maal jijjiirtaniif maal wayyeessitaniif jijjiiramni maantana Taayyee faadhaaf ta'ee jira Taayyeen faan ka duraan diraan qabne dalagaa harkatee mindaa bareedaa harkatee mana bareedaa keessa gala Abiy Ahmed prime minister ta'ee achi seenee xayyaaraan deema jijjiiramni isiniif dhufee jira garuu ummata oromoodha ka amata 150 qabsoo godhaa ture arraan tana akkuma kaleedha aaqila mana hidhaa keessaniiti gowwaan biyya bulchaadhaa jira hayyuu beekaa mana hidhatti awwaaltaniiti wallaalaan biyya bulchaadhaa jira ummata fixaa jira wallaalaa ummata gadhiiftanii wallaalaan ummata fixaadhaa jira obleenkish yoo dhugumatti saba kanaaf yaaddan yoo dhugumatti lubbuu ilma namaatiif yaaddan arra hayyoota silaa oromoon qabdu hayyoota oromoon amantu hayyoota oromoon jala deemtu warra oromoodhaaf dhugaan qabsaa'e mana hidhaadhaa keessaniiti wallaalaadhaa fi gowwaan warri hambaa qoonqoo dura keessu nama fi lafarraa haxaa'u biyya bulchaadhaa jira warreen gaafiin oromoodhaa deebitee oromoon bilisoomtee jirti jettan mee eessatti maaliin bilisoomte mee uuma takkaa fi lama nuuma mee kanaan chaajisi godha mee warri OPDOdha ka oromoon bilisoomtee jirti garee hinaaftuu qofaatu dubbataa warri ka cafeeraamis kun hinaaftota warra ciisa dhabee aangoo barbaadu mee wahuma takka qofa nuu himaadhaa isin amanna gaafiin oromoo tanaa deebi'e oromoon dhumaatiin irraa hanqattee jirti oromoon biyya firatti abbaa ta'ee jira mee wahuma takka qofa nutti hima deeggartoonni biltsiginnaadhaatis mee nutti hima yoo gartee gaa ibsobaadhaatu ibsobaadhaa akka Abiy Ahmed achi footoo kaatee asi footoo kaatee as laaltee footoo kaatee huccuu waraana haraanis coraatiin kadhee yoo akkas taate malee gaafiin oromoodhaa tamtu deebi ummanni oromoodhaa hoo maaliif calisuun kun barbaachisa yeroo warri Tigraay qabsoo jira bakka kaletti deebi'uudhaaf yookaan yoo xiqqaatte biyya firatti abbaa ta'uudhaaf naannoo Tigraay bulchuudhaaf qabsoo godhaadhaa jira warri Tigraay. Ummanni Amaaraa ka gabrummaa jalaa bahee dhiiga qeeroodhaatiin bilisoome isaani. Arra garuu saaminsa lafaatiif lafa ummata Amaaraa bal'isuudhaaf Amaara geessanii lafa gabbattuu gubbaa qubsiisuudhaaf qotee bulaa ifiitiif dabarsuudhaaf warrummaan biltsiginnaa Amaaraa ifiin ju'uhu saba fiitiif dalagaadhaa jira sa isin OPDOon ifitti hinaaftanii isintti dhagamu xiqqollee yeroo warri biltsiginnaadha waliin jettanii waliin jaaramtan ka Amaaraa saba fiitiif halkanii guyyaa dalagu qotee bulaa fi fuudhee lafa gabbattuu gubbaa qubsiisee lubbuu nama isaanii takka taduuteef u'uu janii iyyan isin OPDOon kun isinitti hin dhagamu hin gartanii ilaaltanii Taayyee Dandaadha Alamuu Sibeedha eenyufaadha OPDOon maqaa isaanii I don't even know them isinitti dhagamu xiqqollee ummata kana bakka buunaa gaafa oromoon akka saredduutu isin duudarraa galtanii gaafa barataan oromoodhaa ajjeefamu duudatti galtanii gaafa hiriyaan teessan warri biltsiginneettanii wajjin jaaramtan kanaannoo Amaaraa lubbuu Amaaraa taduutee miti Amaara gufatee kufeefuu ka'anii dubbatan miidiyaan isaanii aangoonni isaanii ka'anii dubbatan wanni jaaramneef biltsiginnaan Amaaraa lafa Amaaraa deebisuudhaa fi mirga Amaaraa eegsisuudhaa jetti dirreebanii isinirrattuu dhiibbaa godhaa jiran gaafachi Amaari dubbate isin asii mataa gabbuuftan mataa keessanuu diffeendif godhuu hin dandeenye mataa keessanuu ol qabachuu hin dandeenye akkamitti saba oromoodhaati mataa ol qabachiifnaa saba oromoodhaati bakka buuna guu jettan xiqqoo silaa isin dhagamuudha qaba isin oromoodha xiqqeessaadhaa jirtan oromoodha kuffisaadhaa jirtan oromoodha qaaneessaadhaa jirtan oromoodha tuffachiisaa jirtan isin OPDOon akkuma kalee namni afaan Tigree dubbatu tokko dhufe salaattaniif gajjettanii akkasumatti arraas oromoo xiqqeessaadhaa jirtan waan bartan godhaadhaa jirtan malee oromoodhaaf dabarsaadhaa hin jirtan eenyu OPDO dhugaan jirtan oromoodhaaf dabarsinee oromoof kana goone an awwaata kana ajaa'iba namni okay garaadhaa buluun waan jiraati garaadhaa bulaa surakoon qabu garaadhaaf bulaa nuti garaadhaaf bulaa garaaf jiraannaa saba tokkollee bakka hin buunu hanga aangoor kan saammannee nyaannee gammannee jiraannaa nuti waan takka illee qabsoon sabaan ulaaltu
nuti saamtota jaatii dirree ba'a. Wanni godhaa jirtan kana wannummaan isin godhaa jirtanii yookaan saamaadhaa jirtan ifiif mataa keessaniif isiniif dabarte garuu ummata Oromoodhaa amata 150 keessatti akka takkaa tuffatamee hin beeynetti ka amma tuffachiise bulchiinsa OPDOdhaa kana. OPDO ammaan taraa kana bara 27 TPLF bulchite ummanni Oromoodhaa yoo xiqqaatti kabajaadha qaba. Oromoodha jeeti qoma dhiibee deema. TPLF qabeenya haa saamtu. Ummata haa ajjeeftu. Harka haa murtu malee maqaa Oromoodhaa kanaan boonteetuma jiraatta. Oromoo taatee jiraatta. የኦሮሞ ብሔረሰብ አፋን ኦሮሞዳ አረገሩ በረ ኦፒዲዮን ነፍጠኛዳፍ እርገምቱ ሱኑ አንቀቴቲ አረ ኦሮሞ ታቴ መታ ኦልቀበቴ ዲሙን ሱኑ አንቀት ዘመን ኦፒዲዮዳ ሰልጵኒ ከይሰ ለካው በእንዱም አሜ አን አረወኒ ሲዳሙ ሜ ይመዲላላ ብልጽግናም ቤኒሻንጉል አንገወኒ ስላ ብልጽግና ዳው ጅንጅሩ ኡመተ ሳይቲ ፈንገም ተከፈል ማዳ ጅረኒ አንገወኒ ናኖ አማራ ብልጽግና ናኖ አማራ ኡመተ ፊቲ ፈንገም ተከቁ ቀምቴ ፈልማዳ ጅርቲ ኦፒዲዮ ነው ኢፍጋፈዳ ሀገኑም bulchitoonni OPDOdha jalarraa qabee hanga gubbatti mee maal godhu jirra ummata kanaafi arabar yoochi naannoo amaaraa keessa bilchinaan hogganni bilchinaa amaaraa tokko lole asii bakka if keessan dhabdan hiraart baariidini bakka if keessan dhabdan kana ummanni Oromollee wanni isin tuffateef wanni faayidaa dhabuu keessan garsiisa hugguchi amaari dubbate asii baariidan arra naannoon amaaraa ummata fi hidhachiifteeti qophee isaadhaa jirti qeeroo fi leenjisaadhaa fannoo leenjisaadhaa itti hiitee ifi qabdee jabeessaa jirti isin garuu dikeen faayidaan qabne garaa guutachuu malee ummata Oromootii wal quban qabdan silaa arra Itoophiyaa keessatti lolli hanqanne kadhufuudhaaf taa'u lola saboonni wali buudhaaf ta'an lola guddaadhaatu Oromoodhaaf qophaa'aa jira eenyuun Amaaraan lola guddaa qophaa'aa jira lola kanaaf ummata Oromoodhaa qopheessuudhaa miti boodarra isinuu harka qabaniiti mana hidhatti isin guruu ta'an Amaarri OPDO isinuu harka qaqqabaniiti aangorraa isin gursanii yookaanis tokko isin fixuudhaa ta'an yookaan mana hidhatti isin guruu hireen teessan taboodaa tanatu teessa maaliif ummata if duubaan qabdan deeggarsa Oromoodhaan qabdan eega waan nyaattaniif fiiguudhaa if quban qabdan nama jaarachaan jirtan humnan qabdan booddeen teessan salphinatti hafuu teessan isinuu kan yaadaniif isinuu ammalal naannoon Benishaangul ummata qaasantu aangoonni siidhaa barataan siidhaa hundinuu maraataan sillee wajjin dhaabbateeti lafti tun lafa Benishaangul lafa teenya nuu qaba jarri naftanyaa kasaamuudhaatu dhufe nurraa bahuudha qaba jan dhugaadha qaban warri naannoo Amaaraa garuu lafti Benishaangul gabbattu waan taateef makiinaadhaani guyyarraa nama isaanii garas gaffe'aa jiran maaliif qotee bulaa ifiitiif dabarsuudhaaf gaffe'aa jiran jarri OPDOdhaa garuu nama Oromoodhaa lafa sirraa kaasaniiti nama Amaaraa gubbaa kaa jiran sigale isin qeete isin gubbaadhaa nama keessan buqqaaftanii koottaa qubadhaadhaa lafta isin gabbattuudhaa qotee bulaa keenya sirraa yaafnaa jechaa jirtan yoo ummata ifiitiif yaadan akka biltsiginnaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Benishaangul even naannoo Somaaliidhaa Ugaadeen warri Oromiyaa bakka boru jiru qoonqoodhaa hoo nyaatanii quufne mudura warri maasii isaan jala fiigaadhaa jiru warri ala kana Oromiyaa Itoophiyaa shaal kontiinuu jala fiigaadhaa jiru warruma garaadhaaf dharree garaadhaaf dheebotee yoomaan dhaqee nyaadhaa yoomaan Oromoo saamee anis tujjaaraa warra abjuu sun qabu warri ala kana wal qabamee
zuumii gubbaadhaa abii deeggarraa biitti ta'etu qabuun qabdu warri jiru warra rakkoon isaanii garaadha. Yoomiin uummata Oromoodhaa kana saamaadha. Yoomiin uummata Oromoodhaa saaminsa jalaa baasaadhaa fi nuti qabsaawaadhaa jirra. Uummata Oromoorraa saaminsi ajjechaan dhaabbachuu qabdiif qabsaa jirra. Garuu doofaan namaa asiis Ameerikaa taa'eeti yoomumaan dhaqee uummata kana akka Tigreen saamtetti akka Nafxanyaan saamtetti oppidoo ta'ee saamee tujjaaraa jeeti ala kanaa rakkata. That's it. Baruu waan biraa takkaa miti. Yoomumaan dhaqee saamaa sammuun isaanii gara qoyti jechuudha. Warra sammuun gara qoytu yeroo hundaa wanni yaadan uuma waa saamuudha waan haqa namaatiin tujjaaruu hiyyeessa buqqaasuu Ameerikallee ta'aniiti abii deeggarraa Itoophiyaa shall continue jabeessuudha qabnaa. Maal beektaa akka abiichi raayabee abooti na laffaatee jirtaa hoottuuti bakka kanaa qabadhu aangoo kanaa qabadhu uummanni Oromoodhaa aangoodhaaf qabsaa'aadhaan jiru. Uummanni Oromoodhaa haqasaa haqa dhabe dhugaa dhabe deeffachuudhaaf amata 150 wareegamaadhaa jira. Oppidoon warra aangoodhaan dallaalamu warra aangoodhaan sobamu warra maallaqa xiqqaa duroo qabanii soban ala kanaayis filtee walitti qabdee galfattee jirti huulis ala kanatti hafee jira. Warra maallaqaa sobamu. Akkas ilaala warri ala kanaa arra dhumaa warra Oromoo fixaa jiru kana faarsu warra garaadhaaf bitame kayoomiin nyaadhaa malee yoom uummanni kiyya rakkoo jalaa bahaa hiyyaan warra kasii ala kanaayis filteeti walitti qabdee uummata dikee wasaka wanta gubbaadha zuumii gubbaa Itoophiyaa shall continue Itoophiyaa shall continue sila warra kanaa yooma kabiraa boru dhufees sanuma deeggar sanuma faarsa. Hafee dhiyaa dhufu san faarsaan. Mee ilaala fakkii akkasiin oppidiyoon tuni amata 27 TPLF faarsaa turte. TPLF salaataa turte. Wanni qabeenya Oromoodhaa ka makiinaa hundaan fi'ee biyyallee fi'ee karaa Tigraay oloofuu ture oppidiyoodha. Oppidiyoodha. Arraas kanamaa ergamu kan dadhabne aboo tattaa aboo iftaa jedhee dadhabaa jirru warruma kalee oppidiyoo tureetu arraas uuma barisan godhaadhaa jira deebi'ee. Sigala akkasii ani wanni isidhaa barbaade mee iflaala oppidiyoon boy xiqqollee namni yoo onneen qabaane sombaan nama dutaa xiqqollee mee iflaala waan godhu jirta mee iflaala waan isin maddii godhu jiranii fi waan godhu jirta mee iflaala if qoradhaa if keessa deebi'a maali jirra akka namni umrii isaa guutuu garuma reeba gaafa TPLF edaanuu TPLF uummata irraa isin qabe TPLF uummata irraa isin qabe edaanuu arra isaan isin biraa isin dubaanaan saaminsaa fi ajjeesuu malee bar ijji teessan arku iddee waa saamu waa ajjeesuu hatuu malee ijji teessan bar arku moodidde edaanuu kalee dhaahu TPLF uummata irraa isin qabee cancala isin kaahee suuta jaa uummata irraa suuta jeesaa suuta saamaa jee isin qabee isin taa'u ture tungaaradda nu baate. Arabi fakkaata. Uffata kana ammoo akkasii fayyaa ta'aadhaa feesbuukiin kee arnaa deebi'e yeroo gaarii qabaadhaadhaa mee itti yaada think about it